eenyu si argate immoo kana maaltu si argate maaltu si taate immoo waa'ee kana? Lakki namni argadheen ture guutus argeen ture. Cirraash guutuu dhufee mucaan afuuftuu dhabannaati sittin Afuuftuu miti yaadamu soba maali? mucaan. Lakki afuuftuu miti waan hundaa natti himee. Bakka nama jireenya kiyya diigu qofatu jira jechuudha lafa kanarra. Lakki atuyyuu kan namaa diigaa jirtu natti fakkaate sayyuu dhaqxee ijoollee lamaan adda isarraa fudhatte. Sitti immoo ishee dhugaa jiru. Natti himee ishee dhugaa jirtu. Ishee wajjin diraamaa hojjetu. Garuu ilaalcha ishee gaafa laalu akka ija jaalalaatiin na laaluu barbaade. Isayyuu Kanuma malee wanta biraa hin jiru. Adallam isayyuu gara sitti zoorsi taa'e. Amma mooyyuu kanatti kana jettee himachuu sodaatteeti ija jaalalaatiin na laala turte jettee minaaminaa haasoftaa. Jechuun soomni. Kutee na sobdee agaa ammayyuu na sobdee kana dura dhugaadha. Nan tokkin harkaan narraa kaa'ee waan tokko sitti immoo caala. Akkan si jaaladhu beekta akka wanta baay'ee wajjin dabarsine beekta. Garuuyyuu immoo hanga wanta kana sirreessituutu ija kee arguun barbaadu. Ashama akkam jirtu nagaa keessanii sirra galata waaqayyoodha. Kaleessa mooyyuu sin jaalala badeen ture. Xiqqoo ishee aareenuma himumaa kanan duraa irratti xiqqoo aareenuma ni sin jaalala badee. Guutuu wajjin wal agarree ture. Isayyuu waan inni naan jedhe xiqqoo ishee nama aarsa. Anis baay'uman aaree dhufe har'a. Caalani akkana na godha jedheetoo ni yaadne ture. Gaafa walitti dhufnu waa baay'ee naan jedhee ture. Jaalala baay'ee naan ibsee ture garuuyyuu akkanatti nagata jedhee yaadne akkana na godha jedheetoo ni yaadne. Gonkumaa akkana na godha jedhee yaadne garuuyyuu baay'ee tokko nama aarsa. Wanta jiru hundumaayyuu haasofnee turre. Guutuunis wanta inni natti hime waan addaadha. Jechuun wanta caalaa natti hime waan addaadha waan ta'eef akkamitti akkamisi godha. Akka anarratti jechuun waan badaa anarratti godhe natti himee jirama. Caalaan garuu akkana na godha jedhee yaadne. Jechuun wanta akkana narraan gaha jedhee yaadne maaliifi jaaladheen ture innis na jaalatee ture. Garuu akkana na godheetoo kanarraan na gaha jedhee yaadne gonkumaa jechuudha. Egaa wanti nama aarsu maalidha seetanii? Akkanatti na sobuusaatu xiqqoo ishee na aarsee maaliifi na sobee kana durallee jechuun natti himee ture garuu dhugaadha jedhee fudhadhe. Amma kanarraan na gaha jedhee yaadne garuuyyuu amma ta'uyyuu hin amanne jechuun akkana na godha jedheetoo hin amanne. Isayyuu nan gaafadha garuu ammas irra deebi'ee hin gaafadha garuu. Ani garuuyyuu dhuguma jedhee illee hin amanu. Maaliif yoo jette guutuun illee waan natti hime jira. Isayyuu ani seenaadhaan gargar ba'ee jira. Ani gargar ba'ee jira jedhe yoon isa laalee immoo akkas naan jedhee caalaa gaafadhu mooyyuu caalaan jechuun jechi ani dhaga'u hundumtuyyuu kan nama aarsudha garuu. Akka nama tokkotti yoo dhaga'eetoo jechuun yoo na dhaga'ee gorsa koo dhaga'e ta'e ittan himaa. Wanna inni irra jirullee jechuun akkas godhallee jedhee yaadu garuu wanta inni irra jirullee natti haa himu too. Wanti hin jedhu hin dhabe dhugaa waaqaa jechuun nama aarsalleeni. Garuu yoo kan kara koo deebi'uu danda'a ta'ullee ta'e yaamee ittan himaa. Lakkii ta'u yoo jedhallee immoo sin maal jettu meeyyuu. Wanta jettannaa jedhaa naasitti giraana gabbayee jira dhugaa waaqayyo. Akkam godhu na dhibee jira dhugaa rabbi. Garuu nama akkana na godha jedhee yaadu maaliif nan jaaladha waan ta'eef silan jaaladhuuf immooyyuu kana yoon dhaga'u isaan namni biraa natti immoo waan dhaga'u dhugaadhaa jedhee fudhachuun natti ulfaataa jira. Namni yoo natti caalaan akkas godhamu dhugaadha moo wanni kun jedhee jechuun dhugaa fudhachuun natti ulfaataa badaa. Har'a nan yaama wantuma hundaayyuu gaafachuun barbaada maaliif akka inni na sobus hin barbaadu. Sobamees jiraachuu hin barbaadu. Innaa wanta hundaayyuu gaafachuun barbaada isaa. Nan waama wanta hundaa nan gaafadha maaliif waan lama qofan gaafachuu barbaada. Dhugumaan na jaalata moo tokkoffaan dhugumaan na jaalataadha moo na jaalatu. Lammanni immoo nama biraa jaalata taanaan rakkoon qabu yaa jaalatu. Kan koo rakkoon qabu namni jaalatees hin dhabaa wanta baay'ee jira jaalala keessatti. Jaalatees hin dhabaa miidhamuus danda'a. Kiyyamoo rakkoon qabu namni hin jaalata jaaladhee jira. Jaalala kana keessatti immoo akka jedhama akka haasamaa jiru keessatti inni na sobee jira. Kanaan duras gaafadhee
sobeetti akkasitti naannaa jireetti mana soba natti fakkaate akka haasamaa jiru keessatti akkasittidha. Innaa nan gaafadha. Maaliif tokkoffaan asitti kophaa koo jechuun miidhamaan jira bakka maalidha akkamitti na sobaa yaada koo keessatti bakka natti deddeebi'ee naannoo jechaa jira waan ta'eef. Innaa nan gaafadha. Kan koo rakkoon qabu jaalatanii dhabuun wanta jiruuf kan koo rakkoon qabu kana jaaladhee dhabuun immoo normaalidha waan ta'eef kanammoo jaalala koo kana miidhamuu koo kanammoo nan dandamadha waan ta'eef kiyya rakkoon qabuun fakkaata. Innaa wanta inni na sobe kan hundumaafuu nan gaafadhame. Simboo koo kalsiisa. Nagaadhaan Gooftaa. jira. Nagaa koo jira. Maali maaf kuufadha? Maal taate sirriin nagaa miti? Nagaadhas nagaas miti waluma keessa. Maal maaltu tuqe maaltu si tuqe kaameraa maaltu tuqe laata? Mee harka narraa kaasidha. Maal jaatunne? Maal taate? Nanaare akkamitti akkana na gootaati maal Maalan si godhamne? wantuma hundaayyuu dhaga'een jira maalidha Maal akkamitti dhageesse? maal dhageesse maalidha kanan dura irra deddeebi'een si gaafadheen jira Laa maalidha simboo qoye jechuun simboo oduu namaan dhaga'inii siin oduu jedhanii namaa miti oduu namaa miti jechuun amma namni tokkummaa keenya hin barbaanne namni jaalala keenya hin barbaanne namni anaaf fi akka wajjin jiraannu hin barbaanne waa baay'ee haasa'uu danda'a. Waa baay'ee haasa'aa jecha namatti irraa Aadillaan. beekii jaalaluma keenya itti humnaa dheessitti nimni wani Ay dhagee anis akkas jette ta'een yaada kee hubadheen takkarra guyyaa miqa siyaasofsiisanii garuu immoo iyyuu ati sanirra hin jirtu waan ta'eef maalan godhe maal gochuudhaan maalan godhe immaa inni kun hundi maalidha wanta nagaa yoo jiru kana maalidha waanuma ta'e wayii sitti gugguutanii mati aarsan natti gugguutanii too nan aarsine Eshi maal taate? wanta naare baay'een qaba akkamitti maalodhaa qoyyaa namti seenaa wajjin hojjetan kun maali Waa'ee seenaa koo natti hin kaasisin jedheera simboo Ande. jechuun bakka wanti maaliif sitti hin kaasne baruun qabu moo maaliif Eshi sitti hin maal kaasne gochuun qaba jechuun ani viidiyoo yuutuubii kana maalidha diraamaa hojjennaan sin jedhameti yuutuubii waan biraa kan sin asitti dabarsaa jirtan waan biraadha waan biraa maalidha maal dabarse maal diraamaa hojjenne wanta hundayyuu diraamadha jedhee sitti meeramu natti himtee jirtanis dhugaa ta'ee akkasitti fudhadheen ture garuu iyyuu immoo wantichi akkasiin kitaa maal godhure eenyu si argate immoo kana maaltu si argate maaltu si taate immoo waa'ee kana lakki namni argadheen ture guutus argeen ture cirraash guutuu dhufee mucaan afuuftu dhabannaati Afuuftuu sitti nyaatu miti, soba maali? mucaan lakki afuuftuu miti waan hundaa natti himee ture maalidha akkamitti amantaa ana immoo an guutuu kanaan dura jaalalleen seenaa guutuun see maalidha garuu inni maarree miti seenaan jalalleessaati lakki akkasumaan jechaan ture nu Si erga soba gargar simboo, baane si soba. firrii jirraa Laal- jedhe jaalalama keenya atumtu iyyoo caalarraa fagaatte malee isheen irraan fagaattu waan baay'ee wajjin dabarsaa jiranii naan jedhee natti himee jira surumaa moo surmaayyummaa dhaasinayyuu Laali. sayyummoo situ na sobaa situ na maalan si sobaani soba nama biraatu na soba jedheeni akkasitti fudhadhee ture simboo sayyummoo maalan situ si na soba soba ammas sobuun barbaadu kun wanta jiru dhugaatii jiru na sobde hanga ammayyuu na sobde Ak- maalodha inni dhugaa sin sobne Kuti na sobde hanga ammayyuu na Laa sobde simboo kana kana dura simboo. dhugaadha Laal, amma nan maal tuqin jettu? harkaan narraa kaa'eetu oo maal seeti laal seenaa wajjin amma iyyuu diraamaa hojjechaa jirani antu anuyyuu akkas jedhee ana fudhadhee amantaa ture moo nama garuu biraa iyyuu amantaati an dura sin amana ture amma garuu iyyuu wanta haasa'ame wanna namni biraallee natti hime waan biraadha waan ta'eef bakka ati oduu karaa namaatiif uumamaa gurraan kennin oduun namaa gurraan kennin bakka callisanii maasoo jar Ande callisanii akkamitti haasa'u anaayyuu koo dura akkasan se'e garuu akkasii miti wantichi maal callisanii namni akkamitti callisee haasa'a sitti immoo ishee dhugaa jiru natti hime nuyi dhugaa jirti ishee wajjin diraamaa hojjetu garuu ilaalcha ishee gaafa laalu nama jechuun akka ija jaalalaatiin na laaluu barbaade isayyuu kanuma malee wanta karasitti biraa hin jiru Adallam Ani isayyuu immoo- karasitti zoobsi taa'e amma mooyyuu kanatti kana jettee himachuu sodaatteeti ija jaalalaatiin na laala turte jettee minaan naasuuf jechuun taa'e akkas barbaaddi ka akkas barbaaddi malee ani Akka- wanta godhe maal qaba wante- ishee maal gochuun qaba ishee amma Maal- akka diraamaa hojjechaa jira ishee wajjin ishee waan barbaadde yaadduu fi na jaallachuuf yaadduu fi ani garuu hin godhu ati waan naa jirtu maal jechuudha kana koo gootee jirta bakka kana moo wanna godhaa jirtudha maal homaan kun simbona dhageessa homaan godhe aniyyuu kana dura si dhagaan ture koyyuu si dhagaan ture maal kanaafuu nama kaleessa dhufe amantaati kaleessa nama jireenya keenya kaleessatti itti makamee anuyyuu kan isa waan dura barbaade kan kana dura wajjin dabarsineedha kan ganaa yuutuubii cal jedhee si dhaggeeffachaa jira kanaaf aarteeriyam inde maafi naarree inde ani qoy waan tokko gaaffii lamaan tokko si qaba eeshi ani jaalattamuyyuu mee jaalaluma kee ta'ana moo seenaadha moo mee seenaadhaan naafu maalan jedhaan naafuu hin galle wanti koyyuu jedhuun tokko hin jiru gaal maaliif ani ishee wajjin diraamaa hojjechaa jira siin immoo jaalala yeroo dheeraa waliin qabna kanaafuu maal gochuun qaba jechuun maal hojii dhiisu akka hin jaallanne jechuun akka anuyyuu hojii akkas ta'e koyyuu ammas ikkoo sana man gochaa jira
Anu akkas mandee jechuun sanumaan gochaa jira gadaayi maali yookiin inni namni tokko barii gaafa namni tokko sin barbaachisne ati nan barbaachistu ani laayifii biraa eegaleen jira jedhee namatti eegalle hime. ammayyuu eegalle. Kana caalee iyyuu isaa gammite eegaltaa silaa eegaltee jirta agam eegaltaa. Simboo maal sitti mani kana jechuun maal sitti man garuu kana maali waa hin dhageen oduu naman dhageen. Gonkumaa kana ani immoo akkas jaalladhu beektaati kana durallee sitti man akka sensure anuyyuu akka sensee. Ishi mucayyoon immoo dhuguma jechuun ija jaalalaan na ilaalaa jirti. Sana immoo yoo nan sitti miti dabbalaa jirti. Umaa ija jaalalaan na dhoksitee numayyuu kaayyuu hanga amma namni biraa kan naan jedhu iyyuu saako na dhagee ikkaas hin bu'u. Indee si dhagaan ture koyyuu ija jaalan silaatis akkasumatti ilaalaa turte kaa kanaa dhaqama inni yeroo ilaalle ija jaalalaatiin ishee ilaalle. Maa ilaalaa ture iyyuu. Amma walumaa galatti akka jaalala qabu kana dura waa'ee sanaa walitti naasofne garuu hawwiin ishee garas ture. Na jaallachuu ture hawwiin ishee. Isheen immoo jaalallee guutuuti. Guutuu irratti immoo Durumaayyuu namni waan naan jedhu dhaga'uun ture koyyuu. Ani amantaa moo nama biraa amantaa? Sin amana ture garuu iyyuu amma sin amanu maaliif iyyuu namni biraatis kan gootu waan biraa namni dubbee kee kaasaa yookaan waan biraa akkamitti akkas gootaati maaliif miiti? Bakka walumaa galatti dhuu namaan dhageen. Ishee immoo bakka jechuun kana booda akka isheen duuba ta'e nan laalle nan godha. Na laala turte akkasitti na laala godhaa turte indee atis akkasitti laala turte iyyuudha. Laalle gonkumaan laalle na kasi. Maalidha reeyyuun jedhee? Na dhagee ka amma na dhagee. Homaa wanti si dhaga'uun qabu beri kanan dura si dhagee anuyyuu oduu namaan dhaga'u jedhee ni fudhadhee. Amma hojicha dhiisuu akka sin aarsineef hojicha dhiisuu. Hojicha dhiisuu. Sun diraamicha ishee wajjin hojjechaa jiru dhiisuu. Kuni bee amma kuni jaalallee walii taatani malee Na dhagee. Homaa iyyuu indee kanan dura si dhagaan ture waan takka mooyyuu waan intini jettu qabu. Kan kana caalee akkamti indee? Isa iyyuu waan kee waan haasa'e. Isa amanuun qabdu. Lakki anuyyuu mooyyuu nama jedhee si dhamane jechuun si dhamane kaasa caalaan lakki si dhabsu caalaan akkas hin godhu lakki namni waa caalaan akkas hin godhe jechaan ture. Akkas gochaan jirtu maal gochaa jirta reeyyuu? Bakka nama jireenya kiyya diigu qofatu jira jechuudha lafa kanarra. Lakki atuyyuu kan namaa diigaa jirta nanti fakkaate isayyuu dhaqxee ijoollee lamaan adda isarraa fudhatte. Maalan isarraa fudhadhu osoo ati na jirtu maal gochaan jaalallee bira baay'ee. Maalan beeka reeyyuu? Maal akkasitti irratti hin beekaa ani deemtee jaalalli namaa deemnoo jettu. Ishi simboo maal gochuun qaban? Ishi maalan godha jechuudha? Laali natti himuu qabda waan hundumaa iyyuu. Ishi maalan sitti maa jechuun fakkeenya fija jaalalaatiin na laalti yoo natti hin jedhe gaafa sana aaruu dandeessa. Akka waan sirratti jaallate amma sikkoo kinoo dhufanii kuma sakkasan miti sittaasaan wanta jira. Isa sakkasuun waan biraa dhugaa namatti himuun waan biraadha. Isaan hoyyuu mootii waan sakkasan jettee fudhatteef malee isaan sakkasaan jiran. Isa iyyuu waan ati gootu amma jechuudha. Dhugaan na jaalattu kana na sikki natti. Lakki sin jaaladhu mana kan jettu ta'e rakkoon qabu. Maaf sin jaallanne simboo maal jechuudha jecha kana nama dhugaan baruu barbaade kaande dhugaan baruu barbaade maal godhu reene inde otoo namni biraayyuu bakka kiyya weekoo akkuma koodha maaliif dhugaa baruu barbaade. Garuu jechuun bakka duraan na amanta turte duraan na dhageessa turte waan duraan kaa'inatti keessa jijjiiramte duraanidha kaa'in. Eeguma gaafa mugubbaan kun si bira ga'e kan wanti kun hunduu waan dhugaan dhagee kaa dhugaa jirtu dhagee waan biraa dhugaan maal dhugaan ana caalaa namni dhugaa sitti haasa'u jiramu. Na dhoksatte kaati siyyuu maalidha ijaa jaalalaatiin ilaalte mana jetta. Kanaa ijaa barbaadanii wallaalaa turtanii toosanii. Ati amma na jaalattamoo nan jaalattu maalidha? Simboo si malee nama biraan qabu si malee nama hin jaalatu hin qabu hin jechaa jira. Ishi isayyuu moo na jaalattaa miti ree of sirreessi baqqaayyuu. Ishi gara mitti of sirreessi maal godhee hin qabu maal gochuun qaban. Inde nama jaalattuuf nama wajjin hojjetu tokko kamidhaa kan adda baastee too beekuu dandeessu. Kanaafuu ishee wajjin hojjeta diraamaa wajjin hojjeta malee kan hin jaallatu fi. Akkaan iyyuu barii isa jechuun adda baasitoo natti miidhaa. Anis akkasii jaaladhu beeka garuu iyyuu kana adda baasi beeka nama wajjin hojjettuu fi nama jechuun yeroo kee wanta hunda kee kennitee jaalattuu fi adda baasitoo beekitoo natti himasitti. Lakkin ta'u jettu immoo iyyuu deemi kana booddee bakka hin jiru asumatti dhaabuu dandeenya wanta keenya hundumaayyuu. Ani koo sin jaalladha bakka. Ishiidhaan immoo wanta walitti nuti tokko hin qabu. Isti maal godhuraa maal laawayyu? Waan tokko sitti immoo caalaa. Akkan si jaaladhu beekta akka wanta baay'ee wajjin dabarsine beekta. Garuu iyyuu immoo hanga wanta kana sirreessituutu ija kee arguun barbaadu.